Maqaabaa kan ilmaa afuura qulqulluu waaqa tokko bara baraan amiin. Jaalatamtoota ijoollee waaqayyootiin kan jaalatan innis daran caalchisee kan isin jaalatu maqaa waaqayyo gooftaa jiraataa bara baraan nagaan isin gaafadhaa hundumti keessanuu kaabaaf kibbaa bahaaf lixaa biyya keessa biyyaan ala teessanii jecha dubbii sagalee waaqayyo kana warri daawwachaa jirtan hundumti keessanuu maqaa waaqayyoon nagaan isin gaafadhaa akkam turtanii akkamiin sa'aatii kana eegdanii eegee tiksee kana isin nu ga'ee uumaa keenya sillaasee galannii fi ulfinni waaqeffannaan hundee isaaf haa ta'u. Maqaan isaa kaafamee gongumayyuu maqaashi kan inni irraanfatamne deessoo haadha waaqayyoo masalaala Yaaqoob abdii addaamaadha saba hundaa qulqulleetti Maariyaam akkasumas yeroo rakkinaatti kan isaan waamannu rakkina keessaa dhiphina keessaa kan nu oolfatanii ergamoota qulqulloota toloota wareegamoota hundumaa haaluma waaqayyoon isaan kabajeen kabajnii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaa akka fedhaa fi heeyyama waaqayyootti guyyaa har'aa kabajaa hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'elii sababeeffachuudhaan mata duree kanaanii barumsa wal wajjiniin baranna. Mata dureen barumsa keenya guyyaa har'aas jecha sagalee waaqayyoo akkas jedhudha. Ergamoota hangafoota keessaa tokko kan ta'e qulqulluu Mikaa'el na gargaaruu dhufee sagalee jedhudha. Egaa waaqayyoon gooftaan hunduma keenya wajjin ta'ee jecha kana akka barannu anaan dhaabee isiniin haaluma jirtan keessatti jecha dubbii isaa akka dhaggeeffannu fedhaa fi heeyyama waaqayyoo haa ta'u. Jecha kana kan nuti argannu raajicha Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irra caafama dubbii sagalee waaqayyoo isa jirudha. Hayyuu ergamootaa kan ta'e duree ergamootaa kan ta'e ergamoota hangafoota keessaa tokko kan ta'e dursaan ergamootaa qulqulluun Mikaa'el na gargaaruu dhufee jedha. Ergamaan waaqayyoo bara nu rakkannetti bara nu gaddinetti bara nu nama nu gargaaruu dhabnetti gara keenyatti dhufee hunduma keenya nu haa gargaaru. Egaa mata duree kana kaasuudhaan kabaja waggaa yaadannoo waggaa hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'elii wajjin wal qabsiisnee har'a kan wal wajjin hin barannu ta'a. Waaqni abbaan ilma hafuurri qulqulluun ammas hunduma keenya wajjin haa ta'u. Egaa jecha kana fudhannee har'a wal wajjin hin ilaalla. Amma jalqabaa waa'ee jecha kanaa ilaaluudhaan duratti Mikaa'el jechuun maal jechuudha? Hiikumti maqaa isaa hoo maalidha? Mikaa'el hoo eenyudha? Gaheen hojii isaa hoo maalidha? Mikaa'ela kabajuun Mikaa'ela ulfeessuun bu'aa maalii qaba? Maaliidhaaf yaadannoo har'aa kan waggaa kana hoo kabajaa jirra? Isa kana wal wajjin hin ilaalla. Egaa jalqaba duubatti deebinee jechuma maqaa Mikaa'el gaafa jedhu Mikaa'el gaafa laallu afaan kun afaan Ibraayistii yookiin immoo afaan Armaaniyaati jechuudha. Egaa afaan Ibraayistiitiin Mikaa'el jechuun tokkoon tokkoo isaatiin yookiin immoo eenyu kan akka waaqayyoo eenyudha jechuudha. Hiikni maqaan isaa maal jechuudha? Eenyu kan akka waaqayyoo tokkoon tokkoon gaafa qoonnu immoo mii jechuun mannuu jechuudha. Kaa jechuun kama jechuudha. Eel jechuun maqaa waaqayyooti yookiin immoo Egzaabeer isa jennu jechuudha. Kanaaf gaafa walitti finnu mannuu kama Egzaabeer kan akka waaqayyoo eenyudha jechuudha afaan Oromiffaatti gaafa eegnu. Mannuu kama Egzaabeer kan akka waaqayyoo eenyudha jecha jedhuudha. Maqamti hiikni maqaa Mikaa'el yookiin immoo hangafa ergamootaa Mikaa'el jechi jedhu jechuudha. Egaa jecha kana akkanatti eegalaallee Mikaa'el eenyu gaafa jennu ergaa Yihuudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti akkas jedha. Hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'el jedhee dubbata. Hangafa ergamootaa eenyu? Qulqullicha Mikaa'el. Hangafa ergamootati. Mikaa'el jechuun eenyudha? Hangafa ergamootati. Dursaa ergamootati. Ergamoota kan dursu, ergamootan kan bulchu, ergamoota hundumaaf hangafa hayyuu kan ta'e jedhee Yihuudaan seenaa kana nu teessisaa yookiin immoo eenyummaa isaatiin nutti himaa jechuudha. Egaa ammas deebisee sooraa kakuu moofaa kan turedha qulqullichi Mikaa'el. Kakuu moofaa keessatti namoota baay'ee kan soore, rakkina baay'ee keessaa namoota kan gargaaraa ture.
namoota baay'ee dhiphina isaanii keessaa kan oolchaa ture kakuu moofaa keessatti hojii dinqii nama hojjechaa turedha qulqullichi Mikaa'el. Gaafa kana jennu kakuu haaraa keessatti hojjechaa hin jiru miti. Moor garuu haala hojii isaaniitiin ergamoonni baay'een isaanii kan akka Mikaa'elaa keessattuu kakuu haaraa keessatti wantoota garaagaraa misiraachoo himuun saba gargaaruun wantoota garaagaraa hojjechuudhaan ergamaa kakuu haaraa jedhamanii ni waamamu. Kun moggaasa yookiin barumsaadhaan malee isaan kakuu haaraa keessatti ni hojjetu, moofaa keessatti ni hojjetu, haaraa keessatti immoo hin hojjetan jechuu miti jechuudha. Egaa hangafni ergamoota ergamaan Mikaa'el kakuu moofaa kana keessatti yookiin kakuu duraa keessatti way baay'ee namoota baay'eedhaaf taasisaa ture. Har'as rakkina namoota baay'ee, har'as dhiphina namoota baay'ee kan furuu fi ergamaa dinqiidha jechuudha. Eenyu qulqullichi Mikaa'el. Daani'elis kana ilaale. Gargaarsa isaa kana akka inni nama gargaaru, akka inni namaaf dhaabatu gaafa ilaalu akkas jedha. Daani'el 12 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa ilaallu bara sana ilma namaatiif kan kadhatu hangafni ergamoota qulqullichi Mikaa'el ni ka'a jedha. Eenyuun hangafni ergamoota qulqullichi Mikaa'el bara sanitti bara nu rakkanne kanatti bara dhumaa bara nu abdii kunne kanatti kan dhala namaatiif jajjabina laatu kan dhala namaa jabeessu kan rakkina keessaa nu oolchu bara nu nama dhabne kanatti kan nama bakka namaa bu'ee nu gargaaru bara nu tuffatamne kanatti inni nu kaasuu danda'u bara san keessatti bara namni abdiin gurraacha'ee abdii kutatee fuulli isaa gurraacha'ee sanitti kan nama gargaaru qulqullichi Mikaa'el ni ka'a jedhee dubbatee jechuudha. Egaa amma sirratti ergamaa waaqayyoo kana hanga kana hiika maqaa isaa erga ilaalleen boodatti as deebineeti immoo ergamichi waaqayyoo kun hojiin isaa maalidha har'a hoo maaliidhaaf kabajnaa kan jedhu wal wajjin ilaallaa jechuudha. Egaa isa kana waaqayyoon gooftaan nu gargaare kan wal wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Maal jedha waaqayyoon gooftaan akkas jedha dhala namaatiin yaa ijoollee Addaam yaa uumama koo ittiin jedha ergamaa koo ani fuuldura keessanitti nan ergaa jedha. Eessatti nan ergaa? Fuuldura keessanitti nan ergaa. Maqaan kootillee isarra jira jedha. Maqaan kootillee eenyurra jira? Ergamicharra jira. Maqaa waaqayyoo eenyu kan akka waaqayyoo jennee kan eegneefillee kanaadha. Maqaa waaqayyoo isarra jira. Maqaan waaqayyoo ergamootarra jira. Kanaaf iyyuu jedha waaqayyoon gooftaan seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irratti caafama dubbii sagalee waaqayyoo isa argannuudha. Ergamoota koo maalan godha si fuulduraan ergaa? Rakkinni illee jiraatu. Fuuldura keessan galaanni illee jiraatu. Fuuldura keessan ibiddi illee jiraatu. Fuuldurni keessan qorumsa fe'een illee guutamee jiraatu. Ergamoota koo isin duran ergaa warri natti amanattan hin sodaatinaa. Warri natti amanattan hin leeyyinaa. Warri waaqatti amanattan warri maqaa koo dhaattanii baatan hin qaana'inaa hin qaanoftani tasumaayyuu hin yaadda'inaa jedha. Maaliif ergamaan waaqayyoo galaanicha adda kutee nama ceesisa waan ta'eef maaliif ergamaan waaqayyoo abiddicha dhaamsa waan ta'eef bishaan dafaa keessaa si oolcha waan ta'eef akka si oolchuuf si fuuldura nan ergaa ergamicha sanirra immoo maqaa kootu jira jedha waaqayyo. Kanaaf iyyuu ergamoota kabajuun maqaa waaqayyoo kabajuudha. Ergamoota ulfeessuun waaqayyoon ulfeessuudha waaqayyoon kabajuudha. Ergamoota warri hin kabajne waaqayyoo irraa illee kabaja hin qabanii isa waaqayyoon fooy eenyumtillee irraa kaasuu yookiin immoo eenyumtillee irraa fudhachuu waan hin dandeenyeef kan waaqayyoon nu laate kabajuu qofaadha jechuudha. Egaa amma har'a seenaa kanatti as deebinee har'a ergamaa keessi fuulduraan erga jedhe waaqayyooni. Egaa har'a immoo ji'a kana keessa maal kabajna? Maalidha kun waxabajjii 12 kan nuyi kabajnu? Ergamaa isaa waaqayyoon mee eenyu faana erge? Eenyu faana duuka buuse? Eenyu faana gargaare? Hojiin Mikaa'elii maalidha kan jedhu wal wajjin ilaalla. Duubatti deebinee guyyaa kaleessaa kakuu duraa gaafa ilaallu gaafa saboonni Israa'el rakkatanii gaafa saboonni Israa'el abdii kutanii gaafa saboonni Israa'el gabrummaa keessatti baroota baay'eedhaaf waggaa 430 maaqaqaa yookiin immoo rakkina guddaa keessummeessaa turanii ergamaan Mikaa'el Musee gargaaree galaana Eeltiraatiin dhaabee isaaniin ceesise. Warra abdii kutatee warra laftitti dukkanaa'ee warra duubaan loltoonni fara'oonitti dhufanii warra fuulduraan galaanni fuuldura isaanii dhaabatee garatti sochaan warra dhabee laftitti dukkanaa'ee akka yaada namaatti ergamichi galaanicha addaan rukutee galaanicha dhaabee isaan ceesise. Isa kana duwwaa miti waa'ee har'aa immoo gaafa wal wajjin ilaallu seenaa guyyaa har'aa gaafa nuti ilaallu jechi sagalee waaqayyoo akkas jedha bara san keessa yookiin immoo dubartii
tokkotu ture jedha. Dubartiin kuni maqaan ishee eenyu jedhama? Afoomiyaa jedhamuudhaan kan beekamtudha seenaarraa gaafa wal wajjiniin ilaalu. Egaa dubartiin Afoomiyaa jedhamtu kuni abbaa manaa ishee wajjin nama Waaqayyoon kabajan, nama Waaqayyoon ulfeessan turanii, nama Waaqayyoof ulfina laatan turanii, nama ergamaa Waaqayyoo keessummeessan, ergamaa Waaqayyootiif ulfina laatan turanii, mana isaanii keessatti illee gaafa guyyaa Mikaa'elaa yaadannoon ni taasifama ture jedhee seenaan nutti hima. Maal ni taasisaa ture? Seenaa yookiin yaadannoo ni godhu ture. Jajaan kabaja ergamichaaf, jajaan ulfina ergamichaaf, isa Waaqayyoon isa kabajeef. Kanaaf iyyuu jarri kuni abbaan manaaf haati manaa kuni Afoomiyaan waan gaarii yookiin immoo yeroo ji'a keessatti yeroo tokko yaadannoo ergamicha qulqulluu Mikaa'el ni raawwata ture. Maaliif? Kabaja waan qabuuf ni kabaju ture jedha. Kitaabni qulqulluun akkas jedha mitiire? Sila kabaja ergamichaatiif jecha dacheen niiftee, dacheen illee abidda bobeessitee jedha. Sila kabaja eenyu? Sila kabaja ergamichaaf. Ergamichi kabaja guddaa waan qabuuf, ergamichi ulfina guddaa waan qabuuf dacheenis ni iftee jedhee kitaabni qulqulluun illee kan dubbate kanaafidha. Amma Afoomiyaan haala kanaan abbaa manaa ishee wajjin jiraachaa yeroo jirtu abbaan manaa ishee harkaa ni boqatee jedha. Gaafa boqachuudhaaf ka'u abbaan manaa Afoomiyaadhaan ittiin jedhe yaadannoo akkasiif ta'uuf, yaadannoo akka itti yaadattuuf, yeroo hundumaa akkas eeguuf siilii yookiin fakkii qulqullicha ergamaa Mikaa'el kana siif laadheera. Isa kana wajjin jiraadhu, isa kana qabadhu, isa kana abdadhu, isa kanaan waammadhu, Waaqa kee ittiin galateeffadhu jedhee yaadannoodhaaf suuraa qulqullicha ergamaa Mikaa'el isheedhaaf laatee boqatee jedha. Yeroo kana Afoomiyaan akkuma abbaan manaa ishee kekkachiise, akkuma guyyaa kaleessaa bartee ergamicha wajjin jireenya seenaa gaarii dabarsuu eegalte. Jajaan kabaja sanni raawwatte ture. Kan dhala namaaf rafee hin bulle yeroo kana Saaxinaa'eel kan ture guyyaa kaleessaa har'a Daabiloos yookiin seexana kan ta'e gara dubartii kanaatti dhufee daandii Waaqayyoo irraa ishee maqsuu barbaade. Ergamaa nagaa kanarraa ishee maqsuu barbaade. Gara ishiin ergamaan taanetti akka firoomtuuf ishee sanni barbaade. Gara Afoomiyaatti illee ni dhaqee Afoomiyaa ittiin jedhe dhugumatti kadhannaan kee cimeera, dhugumatti kadhannaan kee baay'ee cimaadha. Waaqayyoon illee kadhata kee dhaga'eera. Ati nama jabduudha. Yaa ta'u malee siif gaa'ela malee taa'uun sin barbaachisu. Gaa'elatti yookiin heerumuudha qabda. Kanaaf Waaqayyoon si jaalata, si kabaja. Diin gaa'ela horachuu qabda jedheen dubbii kufiinsaa Afoomiyaadhaaf fidee ni laate. Soorata kufiinsaa Afoomiyaadhaan ni sooree. Jecha badii Afoomiyaa ni affeere. Har'a saboota ilaalaa. Namoonni baay'een jecha badii si affeeru. Namoonni baay'een waan hin tolle hojiin tolle si affeeru. Namoonni baay'een jecha hin taane ni si gorsu. Namoonni baay'een daandii Waaqayyoo irraa si maqsuuf waan hin taane raawwatu. Yeroo kana Afoomiyaan ittiin jette egaa dhugaa dubbiin kun mee ati egaa kabaja qabaatte yookiin immoo ati egaa ergamaa dhugaa taate erga dhugaadhaaf dhufte suura qulqulluu ergamaa Mikaa'el biratti waan kana dubbanna, waan kana wal wajjin haasofna, kadhannaa goone jette. Yeroo kana suura qulqulluu Mikaa'el gaafa ishiin fiduuf jettu bittinnaa'ee ni bade jedha. Maaliif? Diinichi hin jaalatu waan ta'eef, suurri qulqulluu ergamaa Mikaa'el ni rommisiisa waan ta'eef, ibidda waan ta'eef, isa barbadeessa waan ta'eef, kanaaf iyyuu waan sodaatuuf inni illee lafa sanii ni maqee jedha. Egaa kitaaba qulqulluu keessattis maal jedhee mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irraa kaanni gaafa ilaallu samii irratti yeroo lolli ka'ee hayyuun ergamootaa qulqullichi Mikaa'el lolicha dursaa ture, lolicha san fuuldura deemaa ture. Egaa samii irrattis lolli guddaanis ni ka'ee hayyuun ergamootaa qulqullichi Mikaa'el ግን ergamoota dursuudhaan diinicha kukkutee gara dacheetti gase deebisee jedha. Maal godhe ni barbadeesse samiirraa Saaxinaa'eel isa of tuulaa isa boona lolli isaan jidduutti ni ka'ee yeroo kana qulqullichi Mikaa'el isa rukutee ni barbadeesse jedha. Sodaasa waan qabuuf diinichi waan sodaatu qulqullicha Mikaa'el maqaan isaa gaafadhaan waan rommuuf surri isaa gaafa dhiyaatu waan fuuldura dhaabachuu hin dandeenye innis qilleensa ta'ee ni badee ishee gadhiisees ni deeme jedha. Har'as rafee hin bulle oolee bulee ammas gaafa guyyaa lammaffaa Afoomiyaatti bifa saamii dhaksee muluksee gaarii abbaa gaarii fiksee gaarii fakkaatee Afoomiyaatti har'allee guyyaa lammaffaaf deebi'ee ni dhufee jedha.
yeroo afoomiyaatti deebi'ee dhufu ammas ittiin jedhe afoomiyaa waaqayyoon kabaja kee dhagaheera ani ergamaa ifaatiyoo ani ergamaa waaqayyootiyoo kanaaf waaqayyoon kadhata kee dhagaheera kadhannaan kee fuula waaqayyoo gaheera ati nama gaariidha ati nama toltuudha bara jireenyaa kee keessatti illee waan gaarii gootee jirta jedheet ammas ishee daandii waaqayyoo irraa maqsuudha fi ishee gorsuu eegalee sambooda daandii sanirraa haa ta'u malee jedheet haa ta'u malee sooma baay'isaa jirta maaliif hin miidhamta waan ta'eef foon keetiin yaa ta'u malee kadhannaa baay'isaa jirta yaa ta'u malee haalli ati itti deemtu baay'ee cimeera amantaan kee daangaa darbaa jira kanaaf iyyuu isa kanneen hir'isii jedhe yeroo kana afoomiyaan ammas ittiin jette dhuguma abbaa gaafan isin ilaalu isin dhuguma ergamaa ifaa fakkaattu dhuguma isin moloksee gaarii fakkaattu egaa haa ta'u malee dubbiin afaan keessan keessaa ba'uu fi fuulli keessan immoo waliin fakkaatu kanaaf iyyuu ani waadaa tokkoon qabaa ani eegaa tokkoon qabaa isa fuulduratti wal wajjin dubbannaa jette eenyuun inni suura qulqullicha ergamaa Mikaa'eliidha yeroo ishiin suura san fiduudhaaf jettu diinichi ni romme suura san fiddee gaafa isheen isatti deemuudhaaf jettu utaalee morma ishii qabee hudhees ni qabee jedha yeroo hudhee ishii qabu dubartii kana hudhee gaafa qabu ergamaan qulqulluun Mikaa'el immoo samiirraa dhufee seexana ishee qabe sanii isa utaalee akka isheen waan san hin goone ishee dhorku sanii isa ishee barbadeessuuf galmee jireenyaaf du'aa jidduutti ishee galche sanii rukute ni barbadeesse irraa jira galannii fi ulfinni waaqeffannaan hundi waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u kabajnii fi ulfinni immoo ergamoota waaqayyoof haa ta'u waaqeffannaan isa duwwaaf waaqeffannaa waaqayyo gooftaa duwwaaf kabajni immoo warra waaqayyoon kabajeefis haa ta'u warra waaqayyoon kabajuun dirqama keenyadha warra waaqayyoon kabajee warra waaqayyoon foote eenyu qaanessaree kan jedheef kitaabni qulqulluun illee kanaafidha kanaafiyyuu akkuma kitaaba qulqulluu keessatti lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irratti seexantichi ergamaa ifaa fakkaachuu akka danda'u kitaabni qulqulluun nutti hima ergamaa ifaa ergamaa dhugaa waan gaariin ergamaa hojjetu hanga bifa isaa geeddarate ergamaa ifaa ergamaa qulqulluu fakkaatee dhufuutti aangoo akka qabu waaqayyoon aangoo kana akka irraa hin fudhanne kitaabni qulqulluun nu akeekkachiisa kanaaf iyyuu innis afoomiyaa bifa saniin fakkaatee gaafa ishee dogongorsuudhaaf jedhu cimina amantaa isheetirraa kaatee afoomiyaan illee jalaa baate yeroo isheedhaan inni hudhee qabu immoo ergamichi waaqayyoo dhufee afoomiyaarraan ergute yaa saboota ilaalaa gara jireenya keenyatti gaafa finnu bara kana keessatti way baay'een hudhamneera bara kana keessatti rakkina baay'een qabamneera bara kana keessatti dhiphina baay'ee keessa galleera wantoonni baay'een nu hudhaniiru diinni baay'een nutti marsaniiru ergamaan ifaa qulqullichi Mikaa'el dhufee hunduma keenya hidhaa keenyarraan waa oolchu egaa gabaabinaan hanga kana hoo ilaalle kutaa lammaffaa wal wajjin ilaalla har'a ammas ittaansine seenan nuti argannu seenaa daa'ima tokkooti daa'ima maqaan isaa Baahiraan jedhamu jechicha mee sa'aatiin deemera waan ta'eef gabaabsine wal wajjin hin baranna Baahiraan biyya Iskindiriyaa keessa daa'ima xiqqishuu jirtu turte daa'imni kun bara xiqqeenyummaa ishee keessatti dhalattee akkuma isheen haala xiqqoo keessa jirtuun abbaan ishee irraa boqatee jedha seenaan gaafa nutti himu haati Baahiraan kophaa ishee daa'ima kana guddisuu eegalte kophaa ishee daa'ima kanaan guddisuu gaafa eegaltu ergamoonni waaqayyoo samiirraa dhufanii ergamaan waaqayyoo qulqullichi Mikaa'el ergamoonni waaqayyoo ittiin jedhan haadha afoomiyaati haadha Baahiraaniin dhiifama haadha Baahiraaniin ollaa isaanii maatii isaanii cinaa mana ishee cinaa abbaa mootii hin tolle tokko ture nama gaarummaa hin qabne tokko ture innis qabeenya baay'ee qaba ture innis maasara baay'ee qaba ture yaa ta'u malee nama gaarii hin turre ergamaan waaqayyoo garuu warra waaqayyoon foote eenyumtuun qaanessu waan ta'eef eenyumtuun leeyyeessisu waan ta'eef ergamaan waaqayyoo gara haadha Baahiraanitti ni dhufe haadha Baahiraan bira dhaqee mucaan kun guyyaa boruu ittiin jedhe mootummaa mooticha kanaa ni dhaalaa jedhe waaqayyoon guyyaa boruu mootummaa koo dhaaltan haa jedhu waaqayyoon guyyaa boruu mootummaa gaarii galtu haa jedhu waaqayyoon guyyaa boruu jireenya gannatti keessa jiraattan haa jedhu yaa saboota yoo waaqayyoon nu waamne yoo waaqayyoon nu filanne ifaajuun keenya oliif gadi kaachuun keenya buunee ka'uun teenyee ka'uun keenya buunee ba'uun keenya ikkan qabu yaa saboota amma waaqayyoon gooftanii daa'ima kanaatiin ni barbaade ergamaan waaqayyoo Mikaa'elis dhufe daa'imni kun guyyaa boruu masara mooticha kanaani dhala jedhee dubbate
yeroo inni kana dubbatu mootichi jechi kun gurra isaa seente. Akkamitti daa'imni kun maasara koo dhaaluu danda'a? Akkamitti qabeenyaa koo fudhachuu danda'a? Akkamittis maasara koo dhaalee bakka koo mootummaa ta'uu danda'a? Inni kun immoo ta'uu hin qabu jedhe gaafa Waaqayyoo si fo'u namoonni baay'een ni gumgumu. Gaafa Waaqayyoo si filatu namoonni baay'een sirratti ka'u. Gaafa Waaqayyoo waa'ee mootummaa ta'uu yookiin waa'ee filatamummaa kee dubbatu. Gaafa Waaqayyoon kennaa irratti kennaa dabalee siif kennu. Gaafa Waaqayyoon si jabeessu. Gaafa Waaqayyoon hafuura isaatiin si cinaa ta'u rakkina keessaa si baasu. Gaafa Waaqayyoon rakkina keessaa baatee ati guyyaa boruu nama jabaataa ta'a. Seenaa ta'a rakkinni kee, seenaa ta'a jireenyi kee gaafa Waaqayyoon jedhee dubbatu namoonni baay'een isaanii ni gungumu suuraa keenya yookiin naannawa keenya marsanii. Namoonni baay'een isaanii way baay'ee jedhu naannoo keenya marsanii mootichis yeroo kana ni gungume akkamitti ta'uu qaba? Akkamitti daa'ima kana balleessus jedhee yaadu jalqabe. Amma daa'ima kana balleessuudhaaf balbala barbaade. Daa'ima kana addunyaa kanarraa dhabamsiisu. Daa'ima Waaqayyoon filatee teechise kana barbadeessu. Daandii isaa barbaadutti ka'e. Yeroo daandii isaa barbaadutti ka'u mala tokko argate. Haati baay'iraan rakkattu waan taateef. Haati baay'iraan qabeenya waan hin qabneef. Akka isaa waan manni ishee gaadhan ishee waan hin guunneef rakkattee daa'imicha guddisaa waan jirtuuf daa'ima kana sirraa fudhadhee nan guddisaa ittiin jedhe. Siifan guddisaa fidii maasara koo keessatti bareechee maasara koo keessatti tolchee itti uffisee nyaachisee miidhagsee si guddisaa ittiin jedhe. Haati baahiraanis ilmi ishee qaama ishee yookiin ishee bira taa'ee beela'ee beelan du'urraa beela'ee rakkina baay'ee keessummeessurraa rakkina keessatti guddachuurraa garaa haadhati waan ta'eef rakkina kana keessaa oolfamee rakkina kana keessaa bahee maasara mootii keessatti gammadee quufee jiraachuun isheedhaaf gammachuudha waan ta'eef tole jedhe. Yeroo kana baahiraanin fuutee abbaa qabeenyaa saniif ni laatte. Yeroo isaaf laattu abbaan qabeenyichaas daa'ima kana fudhatee daa'ima kanaaf galmee du'aa qopheesse. Inni isa jiraachisuuf miti, inni isa sooruuf miti, inni isa uffisuuf miti. Ilaala yaa saboota. Namoonni baay'een har'a nu barbaadu. Maaliif nu barbaadan laata? Dhugumaan nu sooruufi, dhugumaan nu jiraachisuufi, dhugumaan immoo nu jajjabeessuufi, dhugumaan boo'icha keenya keessaa nu baasuufi, dhugumaan imimmaan keenya nurraa xaraguufi laata? Isa Waaqayyoo fi warroota nu barbaadan duwwaatu beeka. Amma namichi kun fira aantee fakkaatee baahiraan inni fudhatee yeroo kana fudhatee daa'imicha saaxinii qopheessee bishaan keessatti gate. Bishaan galaana yaa'u keessatti. Bishaan galaana nama barbadeessu keessatti kan dhalli namaa keessaa bahuu hin dandeenye boolloo du'aa saaxinii du'aa qopheessee daa'imicha saaxinii keessatti awwaalee gara galaanichaatti gadi darbee jira. Ilaalaa namoonni baay'een saaxinii du'aa sii qopheessu. Namoonni baay'een saanduqa du'aa sii qopheessu. Namoonni baay'een galmee du'aa sii qopheessu. Yeroo kana ergamaan Waaqayyoo qulqullichi Mikaa'el galaanicha mucicha wajjin irra deemaa ture jedha. Galannii fi kabajni isaa haa ta'u. Ergamaan Mikaa'el hafuuran beekamneen karaan beekamneen isaan hafuura waan ta'eef ilaalamuu karaa hin dandeenyeen yeroo galaanicha irra mucaan deemu saanduqa mucaa wajjin ergamichi Mikaa'el lakkaa isa waliin ture. Hin agarru malee lakkaa ergamoonni Waaqayyoon wajjin jiranii. Hin agarru malee lakkaa ergamoonni Waaqayyoo du'a baay'ee jalaa nu oolchaniiru. Hin agarre malee nuti lakkaa ergamoonni Waaqayyoo rakkina hamaa baay'ee nu oolchaniiru. Yaa saboota bara baay'ee barbadooftee turte taa ergamaa Waaqayyoo si baasee. Yeroo baay'eedhaaf rakkoo hamaa keessa galtee turte taa ergamaa Waaqayyoo si tiskee. Har'a bultee hin kaatu taa ergamaa Waaqayyootu du'a jala si oolchee. Har'a ooltee baatee hin galtu taa ergamaa Waaqayyoo du'a jala si oolchita. Nuti nagarru malee kanaaf ergamichi Mikaa'el isa walii yeroo deemu amma namni tokko ni ture. Nama kiyyoo kiyyeessu nama hoolaa ta'e tokko ture. Yeroo kana naggaadee tokko ture. Naggaadichi sun immoo saanduqa kana ni ilaalee saanduqicha kana gaafa argu fudhachuudhaaf yookiin waan gaarii warqee se'ee itti ni deeme jedha. Yeroo itti deemu saanduqicha fudhachuudhaaf saanduqicha yoo banee ilaalu ilma namaatidha. Ilaalaa. Namichi kan barbaade warqii ture warqii caalaa warqii kan ta'e gatiidhaan kan hin madaalamne maallaqaa fi warqiidhaan kan hin geeddaramne dhala namaatti lakkaa'anne yeroo kana namichi gammachuu guddaadhaan daa'imicha ni fudhate jedha. Maqaa isaatiillee baahiraan jedhee moggaase.
maqaan isaa jalqaba baahiraan hin turre galaana irra waan argatee bishaan irra waan argatee baahiraan yookiin galaana jedhee moggaase. Galaana jechuun kan galaana irraa argame jechuudha. Kanaaf baahiraan jedhee yeroo maqaa isaa moggaasu namichi daa'imni kun mana isaa keessatti akka guddatuuf dhalallee waan hin qabneef daa'ima kana wajjin gammachuudhaan isa kennaa Waaqayyo naaf kenne jedhee jiraachuu jalqabe. Yeroo kana amma mootichi gaaf tokko gara biyya biraatti deema. Yeroo gara biyya biraatti daawwannaadhaaf deemu mandara san gaafa ga'u itti halkanaa'ee mandara san yeroo ga'u itti dukkanaa'ee gaafa itti dukkanaa'u namicha baahiraan fudhate kana bira buluudhaaf yaa namicha namee na bulchee ittiin jedhe. Namichis manni kan Waaqayyooti kottu bulii maarree ittiin jedhe. Yeroo namicha akkasittiin jedhu mana namichaa yeroo buluuf jalqabu mucaa kana namichi baahiraan jedhee waama. Amalli isaa garraamidha. Amalli isaa addaadha. Baay'ee namatti tola. Gaafa inni ilaalu mucaa inni gatellee fakkaata. Mucaa kana maaliif baahiraan ittiin jechuu dandeesse ittiin jedhe yookiin galaana maaliif ittiin jechuu dandeesse ittiin jedhe. Yeroo kana mootichi yookiin abbaan mucaa abbaan baahiraan guddisaa jiru galaanarraa waan argadhee baahiraan ittiin jedhe jedhe. Yeroo kana lakkaa mucichi hin duune jedhe namichi. Lakkaa mucichi hin barbadoofne jedhe namichi. Yaa saboota ilaalaa Waaqayyo noo sin barbadeessin lakkaa galaanatti darbatamuu ni kan qabu. Waaqayyo noo sin darbin lakkaa abidda keessa seenuu ni kan qabu. Waaqayyo noo du'aaf sin kennin lakkaa namni si jeesu ni kan qabu. Du'aaf juu si jeesa lakkaa yoo Waaqayyoon keessa hin jiraatin dhalli namaa. San booda maaloo ittiin jedhe maaloo mucaa kee kana wayiin dagadhee dhufe gara mana kootti akkan ergadhu haana manaa kootitti naaf eeyyami daqiiqaa muraasaaf ittiin jedhe. Yeroo kana maal rakkoo qabaree ilmis kan Waaqayyooti jedhe inni eebbifamaan mucaa isaa fuudhee ni laateefi jedha. Mucaan isaa baahiraanis xalayaa itti barreessee mootichi baahiraan haadha manaa isaatti akka geessuuf baahiraan itti ni kenne. Xalayichis akkas kan jedhu ture mucaan kun akkasin bira gaheen ajjeesaa sagalee jedhu ture. Baahiraan sagalee kana qabatte gara mana mooticha maasaraatti gara ajajamtetti deemuu eegalte. Lakkaa baahiraan hin beekne kitaabicha yookiin luukiin ishee baattee deemtu. Xalayaan ishee baattee deemtu kan du'a ishee ture. Baahiraan garuu kan jireenyaa seetee baattee deemti. Xalayaan isheen baattee deemtu kan lubbuu foon ishee gargar fo'u ture. Baahiraan garuu kan jireenyaa seetee baattee deemti. Ilaalaa yaa saboota namoonni baay'een keenya xalayaa du'aa fi jireenyaa keenya adda fo'uu dadhabneera bara kanaa. Namoonni baay'een galmee jireenyatti barbaadamne moo du'aaf barbaadamne galmee baay'een waaman keessaa adda foonee beekuu dadhabneera. Bara kana baahiraan yeroo kana galmee du'a ishee harka isheetti baattatte akka ishee ajjeesaniif ni deemti. Ajab namatti ulfaate jechichi. Baay'ee nama marara daa'imichi. Kana booda ergamaan qulqulluu Mikaa'el barumsicha sa'aatii keenya wajjin deemnee gabaabsinaa dhaqee fuuldura daa'imattiin dhaabbate jedha. Daa'imattiin erga karaa hedduu deemtiin booda yeroo kanattiin jedhe daa'imichaan nama fakkaatee fuuldura ishee dhaabatee waraqaan ati baattee deemtu kun maalidha xalayaa kana natti agarsiisi ittiin jedhe. Ani hin agarsiisu maaliif imaanadha waan ta'eef abbaan koo hin tuqin isa kana boota akkanaatti geessinaan jedhe amaanaa natti kennameedha. Amaanaa natti kenname imaanaa kana immoo ani gongumayyuu hin nyaadhu gongumayyuu agarsiisu lafan jedhame bichaattan kenna jette xalayaa du'a ishee hin kennu. Xalayaa du'a ishee san hin laadhu jette san booda akkas amanamti ilaalaa inni du'a ishee yaada ishee hin amanamummaa ishee ilaalaa san booda baahiraan xalayaa du'a ishee san ishee achumaanatti ol qabee jedheen ergamichi qulqulluun Mikaa'el yeroo ishiin ol qabdu uf jedhee hafuura isaatiin ergamichi jecha san garaa jecha jabinaatti jecha du'aa gara jecha jireenyaatti xalayaa du'aa gara xalayaa jireenyaatti ni jijjiiree jedha. Balaqqee tokko qofaan jechichi baahiraan akka achi gaheen haaduu jedhu sun akka achi gaheen mootummaa koo haa dhaalu maasara koo haa dhaalu mucaa kootillee itti heerumsiisa mucaa kanaaf hangana ni dhufu maasara koo laadhaa kabaja guddaa kennaafi kan jedhutti jijjiirame jedha jechichi. Kabajnii fi ulfinni kan Waaqayyoon kabajee nu laate ergamoota Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa xalayaa du'aa kana gara jireenyaatti ni jijjiire. Baahiraanis xalayaa jireenyaa kana qabattee amma immoo garamittiin deemte gara mana mootichaa deemte. Ilaalaa yaa saboota ergamoonni Waaqayyoo galmee du'a keenyaa jireenyatti jijjiiru aangoo qabu eessaa kan fidan Waaqayyo irraa. Ergamoonni Waaqayyoo jireenya dukkanaa ifa gochuu aangoo qabu eessaa kan fidan Waaqayyo irraa. Ergamoonni Waaqayyoo boo'icha kee gara kolfaatti gara gammachuutti jijjiiruu danda'an eessaa kan fidan aangoo Waaqayyo irraa. Isa Waaqayyoon isaaniif laate Waaqayyoon ifa aduu guddaa
guddaadha isaan immoo cararii isarraa sassaabatanii ifa isarraa sassaabatanii ni ergamoonni waaqayyoo dhaloota ni gargaaraas turaniiru hoo kanaaf baahiraan xalayaa san qabattee gara maasaraa yoo dhayxu akkuma jechicharra jiru akkuma xalayicharra jiru daa'ima mootichaa itti heerumsiisanii maasara mootichaa ni dhaalchisanii qabeenya mootichaa ni laatanii tamaa guyyaa 40 sirbuu eegalee maaliif gaa'ila baahiraanii maaliif waa'ee mootichi barreeffama ergeera barreeffamni mootichaa kabaja qaba ulfina qaba waan ta'eef gammachuu mootichaaf sirbuu eegala mootichi yeroo turtii booda gara guyyaa 40 booda gara mana isaatti deebi'u maalan dhagaa jira jedhe yeroo kana maalidha kan ta'aa jiru gaafa jedhanii mootichi gaafatu maarree akkuma ati nuun jette mucaa san fuunee intala keessatti heerumsiisnee maasara keessa dhaalchisnee irra gaafa jennu mootichi farda yaabbatee jiru yookiin gaanga isaatirraa lafa dha'ee ni boqatee jedha. Baahiraanis mootummaasaa baahiraanis kan guyyaa kaleessa ergamoonni isheef labsanii kan ergamoonni isheedhaaf dubbatanii raajii san kan ergamoonni taasisan ibsanii akkuma kaleessa ergamoonni dubbatan ibsanitti maasara mootichaa ni dhaalte jechuudha. Egaa guyyaa kanatti seenaalee kanneen kan itti yaadannudha. Seenaa baahiraan kan jijjiire waaqayyoon gooftaan kan hunda keenya waaqayyoon nuuf haa jijjiiru. Ergamaan qulqulluu Mikaa'elni kan baahiraaniin gargaaree kan Afoomiyaa gargaaree hunduma keenya nyaan hoa gargaaru akkasumas guyyaa har'aa yaadannoo qulqullicha abbaa keenya laalle balaas ni yaadatama kan nu barsiise kan nu gorse waa'een abbaa keenya kan galatamu kan ulfaatiin ufaa ta'u dogongora waan faddaan bishaan badiinsaa sagaagaltummaa biyya Sodoomiif Gaamoraa of tuulummaa Fara'oon kufaatiin Naabukadanazor sobalaan sabiiraa gabrummaa biyya Misraa daandii Yihuudaa waaqayyoon gooftaa irraa nu baraaru.